TikTokin kosuma itti fayyadamaa jiru paaswordii na gaafate garuu paaswordii san dagadheen jira irraanfadheen jira akkamittiin TikTokii koo isa duraa san deeffachuu danda'a yookaan lakkoofsaan itti banadhe san dagadheen jira akkamittiin TikTokii koo isa duraa san deeffachuu danda'a jettanii warri na gaafatan koomentii jedhatti jechuudha amma isinitti agarsiisu dhufeen jira jechuudha karaa salphaatiin akkamitti TikTokii keessan kan duraa san deeffachuu akkamitti akka dandeessan jechuudha isa qofaa miti warri iimeeliin banattanis warri feesbuukaan illee wal qabsiiftanii banattan jechuudha akkamitti garuu email ittiin banatan san dagattan yookaan lakkoofsa ittiin banatan san yoo dagattan jechuudha karaa salphaatiin akkamitti akka TikTok keessan deeffachuu akkamitti akka dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha karaa barumsaatti hin darbuun dura warra irratti gama chaanaala kanaa dhuftan baga nagaan dhuftanii chaanaala kana subscribe gochuu hin dagatin akkasumas yoo viidiyoon kun isinitti tole like gochuu hin dagatin jechuudha kanuma kanaan TikTok keessa galle jechuudha TikTok keessa yeroo galle jechuudha nama isinitti agarsiisuudhaafin loogoatu gadee jira jechuudha TikTok ko amma kanuma kanaan mallattoo profaayilii tana jechuudha yeroo tokkoof gadi qabne isinitti mul'ata jedhee abdii qaba yeroo tokkoof gadi qaba jechuudha amma TikTok yeroo jalqabaatiif yeroo banattan jechuudha akkatti isinii fide jechuudha akkasumas TikTok haaree banachuu na didee akkamittiin banadha jetteellee kan na gaafate obboleettii koo karuma kanaan banachuu dandeessa jechuudha haara karaa kamiin akka banachuu dandeessanillee sitti agarsiisa jechuudha amma isa diimaa kana jechuudha yeroo tokkoof gadi qabne jechuudha warra hin beeknetti kan inni agarsiisaa jiru jechuudha warri beektan ni beektan jechuudha yeroo tokkoof gadi qabe jechuudha akkatti naa dhufe jechuudha wanti guddaan amma wanti nuti baruu qabnu jechuudha asitti jechuudha iddoo kanarratti jechuudha amma TikTokii keenya isa haaree san jechuudha yoo haaree banachuu yoo barbaanne iddoo kana jechuudha yeroo tokkoof gadi qabne jechuudha akkatti yeroo nu dhufe jechuudha sana appreciate kana yoo gadi qabne amma jechuudha haaree banachuudhaaf jechuudha amma warri haaree banachuu barbaadan karaa kanaan banachuu dandeessan jechuudha akkuma argaa jirtan jechuudha yeroo tokko yoo akka gadi qabe login jedha jechuudha deebi'ee yoo tuqe sana app jedha jechuudha amma ani haaree banachuu wanta hin barbaanneef isa kiyya kan duraa TikTokii koo kan duraan deeffachuu wanta hin barbaaduuf amma sana app kan jedhu kana gadi hin qabu jechuudha isin garuu warri haaree banachuu barbaadan sana app isheetu kana gadi qabdanii akkatti yeroo akkatti isinii fide jechuudha user lakkoofsa bilbila keessanii yookaan emailii warri banachuu barbaadan emailiidhaan banachuu dandeessanii akkasumas Facebook wal qabsiiftanii yoo banachuu barbaadan emailiidhaan lakkoofsaan Facebookiidhaanis akkasumas wal qabsiiftanii banachuu dandeessan jechuudha garuu yoo lakkoofsaan banattan jechuudha TikTok keessa yoo lakkoofsaan banattan paaswordii maal isin rakkisu jechuudha paaswordii isin gaafatu yeroo lakkoofsa keessanitti galchitan booda verification code lakkoofsa bilbila keessanii irratti isin erga sanboodha itti galchitanii TikTok keessan banachuu dandeessan jechuudha amma login kan jedhu kanaan gadi qaba keessa gala jechuudha maaliif wantaan TikTok kan duraa san deeffachuu wantaan barbaaduuf jechuudha amma ani lakkoofsaan hin banne TikTok jechuudha lakkoofsaan hin banne waan ta'eef jechuudha lakkoofsaan itti galche jechuudha warri emailiin banatan asitti emailii keessan itti galchitan jechuudha warri Facebook wal qabsiiftanii banatan dammoo asitti Facebookiidhaan wal qabsiiftanii warri banatan karaa kanaan argachuu dandeessan jechuudha amma warri TikTokii keessa warri paaswordii dagattan yookaan warri lakkoofsa ittiin banatan san dagattan jechuudha warra anti agarsiisaa jiru jechuudha amma yeroo tokkoof iddoo tokkoffaarraa kanatti yeroo tokkoof gadi qabe jechuudha maaliif lakkoofsaan hin banadhe waan ta'eef jechuudha akkatti yeroo naaf fide jechuudha bara dhaloota koo na gaafate jechuudha caluma jechuudha guuttadhe jechuudha garuu dirqama waggaa 18 ol ta'uu qaba jechuudha seera isaati waan ta'eef jechuudha kanuma kanaan amma next jedhan jechuudha akkatti naaf fide jechuudha next jedhee yeroo akkatti naaf fide jechuudha amma lakkoofsa na gaafate jechuudha lakkoofsa amma isin emailii yoo barbaadan irra chooftanii as akkatti gadi qabdanii emailiin banachuu dandeessan garuu lakkoofsaan hin banne TikTokii koo waan ta'eef jechuudha as akkatti gadi qabee jechuudha lakkoofsatti galfadha jechuudha lakkoofsatti galfadhan deebi'a jechuudha eegaa biyya isin gaafata akkatti biyyatti keessa jirtan akka filattanii itti guuttachuu dandeessan jechuudha nama biyya filadhee itti guuttadha jechuudha amma akkatti lakkoofsa kiyyatti galche jechuudha amma lakkoofsa eegan akkatti itti galche booda jechuudha sending jedhaan jechuudha send jedhaani iddoo kanatti yeroo tokkoof gadi qabe jechuudha amma
yeroon akkatti kanarratti gadi qabee jechuudha. Amma koodiin lakkoofsa bilbila kanarratti naaf ergame jechuudha. Dirqama lakkoofsi bilbilli kun harka jiraachuu qaba jechuudha. Yoo bilbilli kun isin harka hin jiraanne imeeliin banachuu dandeessan jechuudha. Dirqama imeelii keessan wanta isin harka jiruuf jechuudha. Imeelii irratti koodiin isiniif ergame jechuudha. Karuma kanaan anamma lakkoofsi bilbila koo harka jira waan ta'eef jechuudha. Seendiin jedhan jechuudha. Amma akkuma argaa jirtan jechuudha akkatti naaf fide jechuudha. Amma egaa akkatti naaf fide booda amma koodiin naaf ergamee jira jechuudha. Amma koodii dijitii 6 naaf ergamee dijitii 6 kana amma itti galfadha jechuudha. Amma itti galfadheen jira jechuudha koodiin naaf ergamee jechuudha. Mee walumaan ilaalla jechuudha. Akkuma argaa jirtan mallattoo profaayilii jala galee ilaalla jechuudha. TikTokiin koo yoo naaf deebi'ee jiraate jechuudha. Akkuma argaa jirtan TikTokiin koo naaf deebi'ee jechuudha. Amma akkuma argaa jirtan karaa salphaatiin amma akkuma karaa salphaatiin deeffadde kanatti deeffachuu dandeessan jechuudha. Amma TikTokii keessan jechuudha. Garuu kana warri dagattan jechuudha. Amma warri dagattan warri imeeliin banattanii dagattan yookaan warri paaswordii isin gaafate TikTokii keessan garuu paaswordii kan hin beekne jechuudha. Tuqaa sadeen kana ishii gubbaa kana jechuudha. As keessa galle jechuudha. As keessa yeroo tokko akkatti gadi qabna jechuudha. Akkatti yeroo gadi qabna akkatti nuuf fide jechuudha. Yeroo akkatti nuuf fide jechuudha. Manage account isheetti kana yeroo tokkoof gadi qabe jechuudha. Yeroo gadi qabe akkatti yeroo naaf fide jechuudha. Yeroo akkatti naaf fide jechuudha. Asitti jechuudha. Amma isin lakkoofsa ittiin banattan san dagattan, email ittiin banattan dagattan, password ittiin banattan san dagattan jechuudha. Isiniif galee amma password dagattan kana jechuudha. Karuma salphaatiin jechuudha. Amma asitti lakkoofsa keessan itti galchitan jechuudha. Lakkoofsa kan jalqaba ittiin banattan san yoo ta'es yoo isin harka jiraate san itti galfachuu dandeessan. Yoo dagattan immoo lakkoofsa harkaa qabdan itti galfachuu dandeessan jechuudha. Asitti jechuudha. Asitti illee imeelii itti galfattan jechuudha. Yoo imeeliin kan banattanii jiraatan ta'e jechuudha. Imeelii haaraa yoo ta'es rakkoo hin qabu jechuudha. Asitti illee paaswordii calmettanii paaswordii itti galchitan jechuudha. Paaswordii haaraa jechuudha. Yoo kan dagattan ciruma yoo kan dagattanii jiraate ta'e jechuudha. Asitti lakkoofsa tokkoffaarratti lakkoofsa keessatti guutan jechuudha. Lakkoofsuma barbaade haa ta'u jechuudha. Garuu isin harka jiraachuu qaba jechuudha. Dirqama asitti illee imeelii akkasumatti galchitan jechuudha. Sadaffaarratti illee akkasuma paaswordii keessatti galchitan jechuudha. Kana booda eega akkatti itti galfattan booda jechuudha. Eega akkatti itti galfattan booda deebitan jechuuf duuba. Egaa asitti akkatti itti galfattan booda amma hunduma isaa dagattanii jirtan garuu isa haaree asitti amma itti galfattan jechuudha. Caluma jettanii garuu TikTokii keessan hin deeffanne hanga yoonaa garuu caluma jettanii asitti itti galfattan lakkoofsa keessan. Asitti lakkoofsa tokkoffaarra lakkoofsa keessan asitti lamaffaarratti warra imeeliin banattan imeelii keessan akkasuma paaswordii illee haaree asitti itti galfattan jechuudha. Amma of duuba deebitan jechuudha. Of duuba deebitanii akkasumatti ammallee of duuba deebitan jechuudha. Yeroo of duuba deebitan booda iddoo kana ishii gubbaa kanatti jechuudha. Iddoo tokkoof gadi qabdan jechuudha. Yeroo gadi qabdan asitti jechuudha. Ishii jalaa kanarratti jechuudha. Amma TikTok yeroo haaraa namni banatu akkatti isiniif fide jechuudha. Add account isheetu kana jechuudha. Yeroo tokkoof gadi qaba. Yeroo gadi qabe amma akkatti naaf fide jechuudha. Amma reefu jechuudha. Reefu amma paaswordii hin beekne itti galfannee turre, lakkoofsa haaraa itti galfannee turre. Garuu kan jalqaba TikTok ittiin banne san wanta dagannee jirruuf amma jechuudha. Haaraa itti galfannee jirra waan ta'eef jechuudha. Amma warri haaraa amma warri TikTokii keessan isa jalqabaa san deeffachuu wanta barbaadaniif amma loogiin isheetu kana gadi qabdan jechuudha. Loogiin isheetu kana eega gadi qabdan booda amma loogiin irra ta'uu qaba jechuudha. Eega loogiin irra godhatan booda iddoo kanatti amma paaswordii reefuchitti itti galfattan san lakkoofsa reefuchitti itti galfattan san asitti itti galfattan. Yoo imeelii itti galfattanii jiraatanillee akkasuma imeelii san itti galchitan. Lakkoofsa itti galchitan san hin dagachuu hin qabdan asitti itti galchitan jechuudha. Lakkoofsa reefu itti galfattan san jechuudha.
karuma kanaan TikTokii keessan deeffachuu dandeessan jechuudha. Karuma gabaabaadhaan jechuudha. Koodiin achirratti isiniif argame jechuudha. Amma lakkoofsa reefuchitti itti galfattan san asitti deebitanii yeroo itti galchitan jechuudha. Verification koodiin achirratti irratti argame jechuudha. Isinii galee isiniif gala jedhee abdii qaba jechuudha. Lakkoofsa reefu jalqaba amma itti galfattan san deebistanii yeroo asitti itti galfattan yookaan imeelii reefuchitti itti galfattan san yeroo asitti itti galchitan verification koodiin achirratti argama. San booda verification koodii itti galfattanii san booda paaswordii haaraa itti galfatanii TikTok keessan kan duraan isinii deebi'a jechuudha. Karuma kanaan deeffachuu dandeessan jechuudha. Yoo viidiyoon kun isinitti tole laayik sheer waliif gochuu hin dagatinaa jechuudha. Komentii qabdan komentii jalatti naa barreessaa gaaffii qabdan jechuudha. Galatooma.